Oduu keenya jalqabaatiin Itiyoo Telekoom dhalattoota saba tokkoon akka dhuunfatamu taasifamu OMN ragaa qabatamaan deeggaree saaxiluu hordofee hooggantoonni dhaabbatichaa dhalattoota Oromoo dhaabbaticha keessa hojjetan dursaa jiraachuun dhagahame. Sanadni iccitii dhaabbatichaa mul'isu miliqee OMN dhaqqabu hordofee dhaabbatichi raafama cimaa keessa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Hooggantoonni dhaabbatichaa ergasii yeroo hedduu dhimmicha irratti walgahii taa'uu dhageenya jirra. Gabaasi dabalataa itti aanee dhiyaata. Sanadni miliqee OMN dhaqqabe Itiyoo Telekoom dhaabbata sabootaa sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa ta'uun isaa fi dhaabbata naannoo tokkoo fakkaachuu isaa mul'iseetii jira. Dhaabbaticha keessatti ga'umsa hojii hafee qacaramuuf guddachuuf akkasumas faayidaa argamuu argachuuf ulaagaan dhalataa saba tokkoo ta'uu maddeen keessoo dhaabbatichaa himaniitii jiru. Qulaantaaleen hooggansa dhaabbatichaa dhalattoota saba Amaaraan akka dhuunfataman taasifamuu eeraniin kun ammoo caasaa gara gadiis sabuma tokkoon akka dhuunfatamu taasisuu dubbataniitii jiru. Hooggansi dhaabbatichaa akkasumas hojjettoonni dhaabbatichaa dhalattoota naannoo tokkootiin akka guutamuun taasisaa akka turan simaniitii jiru. Haalli kun akka saaxilamu waggootaaf hawwaa turre kan jedhan hojjettoonni dhaabbatichaa OMN akka haalli badaan dhaabbaticha keessa jiru hin saaxilamne caasaan saba tokkoon gubbaa hanga gadii gurmaa'ee waan hunda ukkaamsee tursiisuu dubbataniitii jiru. Dhuma irratti OMN ukkaamsaa kana cabsee rakkina jabaa Itiyoo Telekoom keessa jiru saaxiluun akkaan isaan akka gammachiise ibsaniitii jiru. Loogii neetworkii saba tokkoo fi malaammaltummaa dhaabbaticha keessatti diriiree jiru ammaan kana uummanni Itoophiyaa baree jira jedhan. Kunis Itiyoo Telekoom keessatti haaromsa bu'uuraa fiduuf bu'uura akka ta'e himaniitii jiru. Hooggantoonni dhaabbatichaa iccitii badaa dhaabbaticha keessa turee fi saaxilame kana deebisanii dhoksuuf yaalii taasisaa jiraachuu eeranii yaaliin kun yaalii abdii kutannaa taasifamu malee amma booda wanti dhokatu akka hin jirre eeraniitii jiru. Sanadichi bahuu hordofee dhalattoota Oromoo doorsisaa jiraachuu eeranii keessattuu isaan sabboontota ta'an irratti xiyyeeffachuu ibsaniitii jiru. Itiyoo Telekoom bu'uura irraa sirraahuu akka qabu eeranii doorsisaan wanti deebisee dhokatu akka hin jirre dubbataniitii jiru. Itiyoo Telekoom qofa osoo hin taane dhaabbileen federaalaa hundi haala jedhamuun danda'amuun dhalattoota saba tokkoon dhuunfatamuu eeranii kun sirrachuun biyyattiifis dhimma murteessaa ta'uu himaniitii jiru.